Jirra jirtu daawwattoota kabajamtoota keenya IB irraa oduu qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Kan oduu isinitti himu ani Muhammad Abdusalaami. Ministeerri dhimma alaa USA Pompeoon guyyaa kaleessaa muummee ministeera Abiy Ahmad waliin bilbilaan lola Tigraay irratti mari'achuun ibsame. Bal'ina oduu kanaa akkatti aanutti isiniif dhiyeessina. Kaaba Itoophiyaatti lolli dhaabbate wal dhibdeen dhalatee mariin akka furamu ministeerri dhimma alaa USA Mike Pompeo gaafatan. Pompeoon kana kan jedhan mariin bilbilaan ministeera muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad waliin guyyaa kibxataa taasisan. Dubbiin Pompeoon erga mootummaan federaalaa naannoo Tigraay keessaa opereeshinii gaggeessee xumuruuf ibsee fi naannicha ijaaruuf akka dalagu hime booda dhagahame. Humnoonni TPLF immoo lolli itti fufuu ibsanii jiru. Gama kaaniin immoo miseensonni raayyaa ittisa biyyaa kaaba biyyattii haleellaa irratti raawwateen to'atamanii turan gadhiifamuun gabaafameeti jira. Pompeoon erga tiwutarii isaanii gubbaa barreessanii muummicha ministeera Abiy Ahmad waliin gaafa wiixataa bilbilaan mari'achuu ibsan. Mootummaan Itoophiyaa Sadaasa 28 bara 2020 opereeshinii waraana xumuramuu ibsuun ibsa baasee akka quba qaban ibsu ta'us wal hammeessuu amma mul'atuu fi balaa lolichi fiduu malu yaadda'uu ibsan waajjirichi isaanii. Lolli Tigraay keessaa dhaabbate mariin akka eegalu akkasumas tajaajilli deeggarsa namoomaa danqaa hin qabnee fi nageenya qabu akka banamu gaafate. Itti fufuunis waldhibdee kana hiikuun Itoophiyaa daandii dimokiraasii irraa itti fufsiisuuf barbaachisaadha jedhan Pompeoon. Mootummaan Itoophiyaa kana dura hulaa deeggarsaa namoomaa banuu fi qaamolee deeggarsaa isa waliin akka dalagu ibseera. Biyyoota haleellaa raayyaa ittisa biyyaa irratti humnoota TPLF raawwate balaaleffate keessaa Ameerikaan nama duraa turte. Pompeoon yeroo humnoonni TPLF rokkeetii Asmaraa fi magaalota birootti darbatanis qeeqaniiru. Dubbi himaan itti aanaa ministeera dhimma alaa Keel Biraawun akka ibsanitti mariin Pompeoon muummicha ministeera Abiy Ahmad waliin taasisaniin adeemsa mariin furuu fi araara buusuu irratti Ameerikaa dabalatee kaanis akka deeggarsan ibsan. Itoophiyaan lolli Tigraay keessaa dhimma keessoo ta'uu ibsuun dhiibbaa qaama alaa akka hin fudhannee fi qondaaltota TPLF himatan waliin akka hin mari'anne irra deddeebiin ibsaniiru. Marii Pompeoo booda addatti gama waajjira ministeera muummee Itoophiyaatti wanti jijjiirame jiraatu isaaf ibsi agarsiisu hin jiru. Mootummaan Itoophiyaa mirga namoomaa dhalattoota Tigraay ta'ee saboota kaan akka kabachiisu Pompeoon gaafachuun illee ibsan. Dabalataan Pompeoon hariiroo cimaa USA Itoophiyaa waliin qaban kaasuun rifoormii seena qabeessa biyyattii akka deeggaranii fi nageenya fi gaanfa Afriikaaf Itoophiyaan barbaachisaa ta'uu kaasuullee ibsan. Qondaaltonni siyaasaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay miseensota waraana raayyaa ittisa biyyaa 4,000 ol gadhiisuullee beeksisanii jiru. Kanneen yeroo humnoonni TPLF fi buufata waraana Izii kaabaa irratti haleellaa raawwatan to'atamanidha. Haleellaan kunis waraanni federaalaa naannichatti opereeshinii akka gaggeessuuf jalqabbii ta'eera. Gama kaaniin miidiyaaleen biyyaalessaa ABC'n akka gabaasetti immoo miseensonni raayyaa ittisa biyyaa 8,000 ol gadhiifamuu ibsuun magaalaa Dabarqitti simannaan isaaniif taasifamuu ibse. Kan ukkaanfamanii fuudhamanii fi hin lollu jedhanii miliqanii kan jedhe ABC'n jiraattonni godina kaaba Gondar simannaa isaaniif taasisuullee ibse. Kunneen ajaja olaanaa raayyaa ittisa biyyaa Jeneraal Biraanuu Juulaa loltoota 7,000 ol gadhiisisne kan jedhan keessaa jiraachuu fi dhabuu garuu ifatti wanti barame hin jiru. Kanneen keessaa muraasni dhalattoota naannoo Tigraay ta'uutu gabaafame. TPLF garuu kun akka ololaatii jedhee fudhachuu mala. Gaafa wiixataa muummicha ministeera Abiyyi waraanni naannoo Tigraayitti taasifame xumuramuu argatuu himanis qondaaltonni TPLF garuu lolli akka itti fufaa jiru himan. Ibsa kaleessa wiixata baaseen Koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa dhalattoonni Tigraay erga lolli eegalee addatti fo'amuu isaanii komiin isaa dhaqqabuu fi kaanis yaadda'uu ibse. Dabalataan mootummaan tajaajila telekoomii akka deebisuuf illee gaafatanii jiru. Koomishiniin loogiin sabaa bu'uura godhate dhalattoota Tigraay irratti isaaf dhiyaatu akka isi addeessee fi hordofaa akka jirullee ibsanii jiru. Komiiwwan kunneenis namoota muraasa irratti dirqiin boqonnaa akka bahan akkasumas imala hojii fi barnoota taasifaman dhoowwuu akka ta'e fa'i ibsa. Imaammatnis ta'ee seerri kana eeyyamu jiraatuu baatus adeemsa shakkamtoota muraasaa qabachuu fi hojiirra ooluu hawaasa irratti dhiibbaa uumaa jira. Kanaaf furuufis qaamolee dhimmichi ilaallatu waliin mariin taasisee jedhe akka dafee furamu deebii argatuu isaa beeksiseera. Ta'us ammallee itti dhiyeenyaan hordofaa akka jiruu fi qaamoleen mootummaa dhimmichi ilaallatu keessumaa immoo hojjettoonni tika buufata xiyyaaraa jiran sababa gahaa malee imaltoota akka hin dhoorkine cimsee akeekkachiisee jira.
mootummaan federaalaa naannoo Tigraay irratti xiyyeeffannoo taasisee dirqamoota kabajaa namoomaa akka kabajan koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gaafate. Dabalatu kanaatiif leellisaa sabaa waan qindeeffate qaba. Mootummaan federaalaa ijaarsa naannoo Tigraay irratti xiyyeeffannoo taasisee dirqamoota mirgoota namoomaa kabajuu fi eeguun dirfamuu ta'uu qaba jedhe koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa. Mootummaan federaalaa opereeshinii olaantummaa seeraa kabachiisu jedhee torban sadiif gaggeesse Jimmaata darbe xumuruu ibsuun ammaan achi ijaaruuf gargaarsa namoomaa irratti akka xiyyeeffatan ibseera. Lola kanaan hanga ammaatti kanneen dhibbaan ta'an lubbuu yoo dhaban kumaatamni immoo qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiru. Naannichatti maloonni qunnamtii adda citu waan jiraniif odeeffannoo argachuun ulfaataadha. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa guyyaa wixata baaseen kana durallee yeroo opereeshiniin gaggeeffamu lammiileen nagaa akka hin miidhamne yaadachiisu ibse. Ammallee namooma mootummaan xiyyeeffannoo itti kennuu qaban jedhee ibse. Miseensonni maatii wal biraa badan akka wal argan deeggarsi namoomaa akka qaqqabu akkasumas tajaajiloonni ijoo ummataaf akka gadhiifaman gaafate. Kanneen keessaa tajaajilli telekoomii, bishaan elektiriikii dabalatee tajaajiloonni bu'uura kan kana fakkaatan tajaajilli qaamolee deeggarsa namoomaa kennan akka durfaman akka deebi'an gaafate. Dabalataan kanneen lola turan qe'eerraa buqqa'aniif baqatan qe'ee isaaniitti akka deebi'an akkasumas maatiirraa kan adda bahan akka wal argan gaafateeti jira. Ta'us mootummaan naannoo Tigraay Dabratsiyoon Gabramikaa'el lolli si'achi akka hafee akeekkachiisanii jiran. Magaalaa Maqalee dhuunfatamuun kiyyiba jechuudhaan jecha mootummaa magaalaa Maqalee dhuunfanne jiru akka haalan irra deddeebiin dubbataati jira. Sanbata darbe humnoonni waraana federaalaa Itoophiyaa magaalaa Maqalee erga to'ateen booda hooggantoonni TPLF akka eessa akka jiran hin beekamne jedha mootummaan Itoophiyaa kaleessa paarlaamaa irratti. Dabalatu kanaatiif duniyaa shaafii waan qindeeffatte qabdi. Naannoo Tigraay to'achuun erga ibsameen booda qondaaltonni TPLF ifatti eessa akka jiran hin beekamu. Dura ta'an TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el miidiyaalee waliin ergaa gabaabaa wal arguurraa bakka jiranis hin dubbanne. Qondaaltota TPLF fi waraana haleellaa Liizikaabaa irratti raawwateen wal qabatee ajajni hidhaa itti bahee qabaachuu miseensonni poolisii federaalaa naannoo Tigraayitti socho'uun ibsameera. Loltoonni adda bilisa baasaa uummata Tigraay erga magaalaa Maqalee harkaa baatee moggatti ba'uun wayita bifa haaraan of gurmeessan argamaniiru. Kana kan jedhan kaleessa paarlaamaatti kan dhihaatan ministeera muummee Abiy Ahmad sanbata darbe magaalaa Maqalee to'achuun labsuun opereeshinii xumuramuu himanii turan. Aangootni dafanii harka akka kanneen muummichi ministeera Abiy Ahmad dhimma lolli Tigraay keessaa dhaabbatee mariin akka eegalamu Pompaawoon gaafatan. Humnoonni TPLF xiyyaara rukunnee fi akkasumas qabne jechuun soba jedhan. Mootummaan Itoophiyaa dura ta'an TPLF garuu itti fufanii akka lolan dubbatan. Lolli guutumatti hin dhaabbanne jedhu qondaalli kun. Ministeerri muummee Abiy loltoonni TPLF Maqalee dheessanii baqatan eessa akka jechuun dubbatan. Maqaleerraa kiiloomeetira 50 fagaatanii kan argamtu naannawa Hagaraa Salaam jedhamutti isaan arganiira. Achi dawoo godhatanii jiru jechuun paarlaamaatti dubbatan. Loltoonni dheessan kanneen maatii kan qabanii fi miseensota ukkaamsanii fudhatan waliin waan jiraniif akka hin haleelle ibsan. Muummichi ministeeraa Abiy Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el garuu naannoo jedhame jiraachuu akkatan. Loltoonni garuu Maqaletti dhiyoo jiraachuu hin haalle. Sarara dhimma qondaalli kun duraan hanga loltoonni federaalaa dachee Tigraay keessa jiranitti ni faalaman ni lolan jedhanii turan. Lola torbaan 4 dura eegalan gama lachuunuu dhibbaan kan lakkaa'aman du'aniiru, hedduunis madaaniiru. Ministeerri muummee Abiy loltoonni isaanii lammiilee nagaa tokkollee akka hin ajjeesne himu. Garuu malli qunnamtii adda cite waan jiruuf dhugaa lafa jiru mirkaneeffachuu hin danda'amne. Ammatti miseensonni humna addaa fi milishaa harka kanneen akka jiran mootummaan ibsu lakkoofsa hin himne. Kaaba Oromiyaa Walloo keessatti sochii walitti bu'iinsa Amaaraa fi Oromoo Walloo jidduutu ta'e koreen qoratu uummatuma Amaaraa irraa ijaaramuun dhagahame. Dabalata oduu kanaatiif leellisaa sabaa akka itti aanutu isiniif dhiyeessa. Kaaba Oromiyaa Walloo keessatti sochii walitti bu'iinsa Amaaraa fi Oromoo Walloo jidduutti ta'e
kan qoratu koreen ijaarame. Koreen kun kan ijaarame ummatuma Amaaraa irraayi. Yeroo dhiyootti qabeenya Amaaraa yeroo lolichaa bara 2019 sana qabeenya Amaaraa mancee fi namoota Amaaraa irraa ajjeefaman qindeesseeti biyyoolessaaf kenna. Guyyaa har'aa kana koreen Axaayyee fi naannoo baadiyaa Axaayyee keessatti galmeerra jira. Akkuma kaleessa Abiyyi Ahmad paarlaamaa irratti lubbuun ummata Amaaraa Axaayyeetti darbee jedhee ifoomseen jarri har'a galmeera gaafunaanuu eegalan hooggantoonni Oromoo Walloo yeroo ammaan tana Amaaraa jala fiiguu malee isa darbe dagataniiru. Kanaaf Oromoonni Walloo haalli deemuu hamaa waan jiruuf of eeggannoo akka gootan jedhan keessa beektonni OIB'n yaaderraa fuudhe. Godina Harargee lixaa magaalaa Asabootti qeerroon maqaan isaa Anwaar Imaam Hussein jedhamu abbaan isaas nama qabsoo irratti wareegame waan ta'eef waraanni naftanyaa baay'eetu miidhamee dubbachuu hin danda'u. Amma hospitaala Asaboot irraa gara Ciroo dabarsanii waan jiraniif qeerroon magaalaa Ciroo akka quba qabaattan isinitti dhaammachuu barbaanna. Kana malees miidhamee waan jiruuf namuu qeerroo kana waan dandeenyuun lubbuu isaa haa baraaru jechuun maddi keenya naannicharraa OIB'tti himan. Godina Harargee lixaa aanaa Habiroo araddoota baay'ee keessatti hidhaaf reebichi itti fufuudhaan haalli jiru yaachisaadhaa jedhan jiraataan garasii dubbifne. Sababni hidhaaf reebicha kanaatiin uummanni mootummaa yeroon itti dabre kana waan deeggaruu dideef jedha namni bilbilaan achirraa dubbisne. Haala kana Habirootti jiru baay'ee addeessaadha. Namoota hiraarsuun akkasuma namoota hidhaan namoota ji'oota baay'ee tumuu reebuun doorsisuun akkuma keessatti aanota Habiroo kana guutuudha. Sanirraa kan ka'e namoota baay'ee deeggaraadhaa jechuudhaan namoota baay'ee tumaa jira waan ta'eef haalli jiru. Kanaaf uummata keenyaaf sagalee taatanii akka dabarsan gabanumaanuu dhaamsa isin dhaamuu barbaanna dubbaa dubbachuuf. Akkasuma Oromoota biyya keessatti dhaamsi nan qabu. Sagalee takka taanee qabsoo kana bitumammaan sana itti fufnee jirru kanaan cimsinee hayyoota keenya irraa baafannee gurmuu takkaan wantoota dhufuu qaban hundaa'u wal dhageettiidhaan caasaa dheerootti siriirsinee kallattiidhaan waan ta'uu qabu wal mari'annee akkasitti wanti fuulleffachuu qabnetti haa fuulleffannu jechuu barbaada. Maaliif ajendaalee biroo keessaa baanee akka Oromootti ajendaa guddaan nu qonname hayyoota keenya raafachuu waan ta'eef hayyoota keenya baafannee akkaataa dhiibniin ilaalle waan dhiibni Oromoo ilaalle hunda irratti gaggeessuu qabneen jechuu ni barbaada. Hayyoota laatiif biyya keessa jira hunda. Ayyee ture jabaadhaa ulfaadhaa deemtanii waan aan keessa jirnu hordofuu keessanii guddaa galatoomaa isiniiti deebineetis kan wal hordofuu ta'a ishee galatoomaa. Gaazexeessaa OMN Uudii Muusaa boru mana murtii olaanaa Adaamaa sa'aatii 4:00 ni dhiyaata jennee amanna. Magaalaa Adaamaatti waajjira poolisii lammaffaan iyyata mirga wabii irratti sumuuda rukutuu kan dide ta'ullee manni murtichaa rakkoo kana hubatee iyyaticha waan nurraa fuudheef Uudii Muusaa mana murtii akka dhiyaatu waajjirri poolisichaa sababa to'annoo jala oolcheef dhiyaatee akka ibsu ajajni kan kenname. Tolega daawwattoota keenya oduun biyya keessaa kanumaan gammaatti isin dhageessifne garanumaan karaa oduu biyya alaatti isin dabarsina. Manni marii dhimmoota Islaamaa Faransaay mootummaa biyyaa waliin wal argee mari'achuuf deemu. Dabalata oduu kanaatiif duniyaa shaafii akka itti aanutti isiniif dhiyeessiti. Manni marii Muslimtoota Faransaay torbee kana keessa pirezidaantii biyyattii Imaanu'eel Makaroon erguuf jiru. Kaayyoon wal arguu isaanii sona yookiin duudhaa chaartaraa yookiin waliigaltee mootummaan Faransaay gaafachaa jiru mallatteessuu ilaalchisee yaada qaban irratti dubbachuuf. Mootummaan Faransaay Muslimni biyyattii sona yookaan duudhaa chaartaraa yookaan waliigaltee akka hojiirra oolchuuf dhiibbaa uumaa jira. Keessattuu dureewwan amantichaa yookiin imaamonni waliigaltee kan akka mallatteessan dhiibbaa uumaa jira. Manni marii kun wayita waliigaltee kana mallatteessu wantoota gaafatame keessaa tokko amantii Islaamaa siyaasaaf itti fayyadamurraa of qusachuu, qaamolee alaa keessa seenuu akka dhiibbaa irra hin geenye gochuudha. Hundi keenyayyuu waan chaartarri kun jedhutti wal hin gallu. Nuti Muslimni Faransaay dirqamni nuti qabnu yeroo ammaa nutti cimee jira jechuun dubbatan pirezidaantiin itti aanaan mana marichaa duree masjiida guddicha paartisjeem idin haafiz waggaa 8 dura haalli ture haala hamaa jiru wal adda jedhu. Dureen amantii kun yeroo namni Mohammad Neer jedhamu tokko Toulouse keessatti haleellaa raawwatee ture. Pirezidaantiin duraanii Faransaay Nicolas Sarkozy birrii sa'aatii irratti hirribarraa nakaasanii waa'ee haleellichaa dubbannee akkas jedhe itti hime. Maqaansaa Mohammad ta'uu danda'a garuu yakkamaadha. Yakka sanaas fi
amantii kiyya walitti hidhuu hin feene har'a garuu akkasiin godha. Imaamonni Faransaay waan hedduutu nurraa eegama jechuun waan badaa amantii Islaamaa waliin walitti qabsiifamaa dhufuus ibsuu duree kun kaayoon karoora har'aa kan namni marii dhimmoota Islaamaa Faransaay imaamota galmeessee akka qabatuu fi imaamonni hunduu chaartaraa kanarratti mallatteessanii achi booda ammoo eeyma hojii isaanii seera qabeessa ta'e akka argatan gochuuf jedha. Mootummaan onkololeessa darbe keessa pirezidaantii Imaanu'eel Makaroon dureewwan amantii musliimaa irraa dhiibbaa cimaa kaa'uuf akka jiran dubbatan turan. Garuu dubbiin akkanaa biyya amantii fi mootummaan dhimma walii keessa akka hin galle kabajuu keessatti baay'ee ulfaata. Pirezidaantii Makaroon namoonni amantii Islaamaa siyaasaaf akka itti hin fayyadamne dhorkuu fedhu, garuu kana gochuu isaaniitti akka amantii keessa galaa jiran ammoo hin hubanne. Amantii tokko qofarratti xiyyeeffatanii dubbachaa akka jiran hin garre. Hawaasni musliimaa hundi addaa fi duudhaa Faransaay ofitti fudhatee akka jiraatu gocha siyaasaa hamaa yeroo ammaa Faransaay keessa deemaa jiru ta'eera. Faransaay hawaasa musliimaa miliyoona 5tti siqan qabaachuu ardii Awurooppaa keessaa jalqabaa jirti. Dhimma musliimoota Faransaay irratti dubbachuun kana beekamu Olivier Roy chaartarri kun rakkoo lama qaba jedha. Tokkoffaa dhimma muslimtoota qofa addatti baasee waan ilaaluuf amanticha qollifataa jira. Lammaffaa mirga amantii sarbaa jira jechuun ibse. Seeraa fi heera biyyattii kabajuun dirqama, garuu duudhaa biyyattii hunda fudhatee ittiin boonuu dhiisuu dandeessa. Fakkeenyaaf mirga warra saala wal fakkaataa qabatanii wal fuudhanii dhiibuu dhiisuu dandeessa yookiin isaan qollifachuu dhiisuu dandeessa. Fakkeenyaaf manni amantaa Katoolikii namoonni saala wal fakkaataa akka wal fuudhan hin deeggaru jedha namni kun. Ta'us garuu imaamonni akka duudhaa chaartaraa mallatteessaa hin deeggartu. Bakka musliimoonni biyyattii keessa jiran akka lammii Faransaayitti ilaaluu hin dandeenye duudhaa biyyattii ofitti fudhachuu rakkoodha. Kun bakka nuuf hin galle dhaabbachuudha. Nuti duudhaa hawaasa Faransaay galee isaan ammoo ofittis hin qaban taanaan bu'aa hin qabu. Nama Faransaay ta'uu kee mirkaneessuuf foon booyyee nyaachuu, wayinii dhuguu, hijaabii dhiisuu, qamisii gabaabduu uffachuu kun qoosaa guddaadha. Haleellaa boombii finxaleeyyii handar magaalaa Baarsitii kan argamu masjiida Daransaay jedhamutti imaama kan ta'an Hassan Shaagulonji mootummaa haleellaa shororkeessitoota yeroo dheeraaf irra deddeebi'anii biyyatti mudateen booda karoora kana baasuuf dirqama jedhan yaada jijjiiramaa qabu. Kanaaf doorsisa ajjechaa kan irra ga'een imaamni kun yeroo ammaa dhokatanii jiru. Ummata Faransaay makamee jiraachuu deemsa dheeraa deemuu qabna. Seera kabajuu qabna. Sababa finxaleeyyii gatii kafalaa jira jedha. Deeni chaarki masjiida guddicha Paaris jirutti salaatuuf fayitta dhufetti waan dubbate finxaleeyyii maqaa amantii Islaamaa qabatanii haleellaa geessisan. Kanaaf imaamni waan meeshaa yaadu seera Faransaay kabajuu dandeenya, kana amantii keenya ni kabajna, angama kiyyaan kanaan godha jedhe. Karoorri chaartaraa kana lootee seentoota alaa galan ittisuu, jeequmsa ittisuu, yaaddoomman karoorsitoota hir'isuu akkasumas dargaggoota kan akka waan mootummaadhaan dagatamanitti of ilaalan ofitti fudhachuu. Pirezidaantiin Makaroon afaan Arabaa akka manneen barnootaa keessatti barsiifaman yaada dhiyeessu, garuu muslimtoota seeraa kan didan ammoo dirqamsiisuu fi inuma akka muslimaatti hin ilaalaman jechuun ejjennoo isaanii ibsan. Sochii muslimtoota Faransaay keessatti yaada kennuun kan beekamu Hakiim El Karoom piroojeektii kun akka bu'a qabeessa jedhan. Ummata muslimaafillee dhimma Faransaay keessa galanii aadaa fi duudhaa ummataatti kabajamanii jiraachuu bu'aa qaba jedha. Dhimma muslimtoota Faransaay irratti dubbachuun kan beekamu Olivier Roy ammoo fedhii fi dantaa hawaasaa muslimaa irratti hundaa'u yoo hin taane seera kana hojiirra oolchuun ni ulfaata jedhe. Amnesty International UN'tti Suudaan kibbaa irratti qoqqobbii meeshaa waraanaa akka hin kaafne gaafate. Dabalata dukkanaatiif akka itti aanutti isiniif dhiyeessina. Amnesty International UN Suudaan kibbaa irraa qoqqobbii meeshaa waraanaa kaa'e akka hin kaafne gaafate. Dhaabbanni mirga namummaaf falmu Amnesty International manni maree nageenya dhaabbata biyyoota gamtoomanii qoqqobbii meeshaa waraanaa Suudaan kibbaa irra kaa'ee ture akka hin kaafne gaafateera. Sababni ammoo humnoonni mootummaa jeequmsa jabaa uumuun namoota nagaa haleeluun yakka waraanaa raawwachuudha jedhe.
humnoonni mootummaa fi mormitoonni duraanii ajjeechaawwan seeraan alaa raawwachuu dirqiin qeerraa buqqisuu dararaa fi qabeenya namoota nagaa mancaasuu Amnesty ragaa argadheeraa jedhee dubbata. Kutaalee biyya akka Loongilee, Laakis, Waaraappii fi Lixa Ikwaatooriyaa jedhamutti rakkoon nageenyaa bara kanaa akkaan hammaachuus ibseera. Salphaadhumatti mootummaan Suudaan kibbaa uummata isaa eeguu hin dandeenye. Manni maree nageenyaa qoqqobbii waraanaa kanaa sarbamni mirga namoomaa qaamolee mootummaa raawwatu yeroo hammaate kanatti hin kaasa yoo ta'e itti gaafatamummaa dhabuu ta'aa jedha daayirektarri dhaabbatichaa damee baha Afrikaa Depros Muchena. Mootummaan Suudaan kibbaa bara kana qoqqobbii meeshaa waraanaa irra kaa'ame ture akka ka'u gaafateera. Tolegaa daawwattootaa fi kabajamtoota keenya oduun har'aaf qabannee isiniif dhiyaanne kanuma hanga ammaatti daawwattanii oduu biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.